Ishee faana erga wal fuudheen booda guyyaa tokko waa si barreessee beeka. Kan yericha naa barreessa ture naa bilbilaa naa barreessaa minaamin waan baay'ee taa'e. Nagaa maal Maaliif beektaa yoo? Namoota du'a booniidhaaf sababa taate jedhamte keessaa tokko Saarii Boji ture. Saarii Boji Joosii wajjin hoteela keessa teesse viidiyoo waraabde booniitti ergite booniin sababii kanaaf of galaafatte jedhanii namoonni xiyyeeffannoodhaan Saaraa irratti dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Akkuma beekamu Saaroon hiriyaa Joosii duraanim hiriyaasaa waggaa dheeraa turte. Kanumaan wal qabate ji'oota muraasaan dura Joosiin Saaroonitti deebi'uudhaaf akka ishee rakkisaa jiru Saaroon mataan ishee dubbachaatii turte. Egaa shakkiin namootaas ammas Joosiin gara Saaroonitti deebi'e booniin immoo obsa fixattee tarkaanfii kana fudhatte jedhanii dubbataa turani. Kanaaf immoo Joosii fi Saaroon qoratamuu qabdi haqi boonii bahuu qaba jedhanii namoonni gaafataatii turani. Saaraa Bojis dhimma kanaan wal qabate shakkii namoonni ishee irratti kaasaa jiraniif yaada namoonni ishee irratti dhiyeessaa jiraniif deebii kenniteetu jirti. Saaroo waliin nutis dhimma du'a booniitiin wal qabate sababa isaa gaafanneetu jirra. Akkasumas immoo walitti dhufeenyi isaan yeroo dhiyootti Joosii wajjin qabanoo maalidha kan jedhuuf Saaraan deebii nuu laatteetu jirti. Guutummaa qophii keessatti haasaa Saaroon kan isin biraan geenyu ta'a. Dhugumaanuu Saaraan du'a booniitiif sababa taate akkasumas immoo Joosinoo harka keessaa qaba kan jedhu dhimma kanarrattis Saaroon waan dubbatte qabdi. Dubbii Saaroon dubbatte ammallee shakkii biraa nama keessatti uumama. Haasaan ishii ammallee akka biraatti waan ilaalamaa jirudha. Kanaan wal qabatee ammallee namoonni akka haaraatti dhimma boonii kaasanii irraa dubbachaa jiru. Akkasuma qorannaan poolisii hanga yoonaa maalirra ga'ee kan jedhan namoonni gaafataati jiru. Dhimmoota kanaan wal qabatee kan isin biraan geenyu ta'a. Maarreen qubee miidiyaa sabskiraayib godhaa akkasuma laayik godhaa yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa hanga dhuma qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Waa'ee boonii fi Joosiidhaan wal qabate namoonni wantoota kana dhagahuutii barbaadu. Qorannoo poolisiin maalirra akka ga'ee fi dhimma boonii eessaan akka ga'e namoonni ibsa gahaa barbaadu. Akkasumas immoo qorannoo bilbila boonii fi Joosii irratti taasifamuun wal qabate ragaa maaltu argame sababni du'a ishee maalidha kan jedhan namoonni gadi fageenyaan baruutii barbaadu. Akkasumas immoo dhimma kanaan wal qabate Joosiin gadi bahee akka dubbatu namoonni sirriitti gurra qeensanii dhaggeeffachaatii jiru. Akkasumas immoo poolisiin qorannoo gahaa Joosii irratti gaggeessuu qaba jechuudhaan namoonni sagalee isaanii dhageessisaa turuun ni yaadatama. Waa'ee qorannoodhaan wal qabate qorannoo gaggeessuudhaaf dhukkubsachuu Joosiin akka sababaatti ka'aa kan ture yoo ta'u, haa ta'uti garuu erga fayyeera jedhee torbee darbeetu jira. Ergasiis uummanni kun waan haaraa hin dhageenye yookaan Joosiin mataan isaa gadi ba'e sababa jiruuf walitti dhufeenya isaan gidduu jiru yookaan immoo walitti bu'iinsa qaban yoo ta'e booniin immoo aarii akkamii qabdi waan akkamii dabarsaa turte sababni hanga kanarraan ishii ga'ee maalidha kan jedhu ni dubbata jedhamee eegamaati ture. Haa ta'uti garuu hanga ammaatti hin dubbanne yookaan immoo gama poolisiitiin Joosii irratti qorannoon gaggeeffame gama poolisiinis qorannoon jiru ifa hin taane kan jedhan namoonni komii ni qabu. Dhugaanoo eessa jiraa kan jedhudha. Haqa booniidhaan wal qabate sooshaal miidiyaa irratti yaada garaa garaatu olii gaddeema. Gariin du'a isheetiif sababa kan ta'e Joosiidha yoo jedhan gariin immoo Saaraatti harka qabu. Gariin immoo warra sooshaal miidiyaa irratti harka qabu. Egaa gidduu kanatti dhugaan ilmoo hiyyeessaa ni badaa kan jedhanis namoonni shakkii gurguddaa qabu. Akkuma beekamu booniin bu'aa bahii jireenyaa hedduu dandamatte shamarree jabduu fi kutannoo jabaa qabdu sadarkaa kanaan as keessedha. Waa'een mucayyoo kanaa hedduu garaa nama nyaata. Dandeessuudhaan rakkoof gidiraa meeqa keessa tarte jireenya reef jalqabde osoo hin jiraatin karaatti hafte. Namoonni yeroo ishiin fayyaa qabdu irratti duulaa turan iyyuu hedduu gaddanii fi jechoota isaaniitti hedduu qaanaa yeroo turan mul'achaatii tureera. Boonii takka deemteetti deebi'uu hin dandeessu. Amma garuu kan barbaadamaati jiru haqa ishiidha. Haqa ishii immoo karaa haqaa fi dhugaadhaan bahuu qabaataan gaaffii namootaa ture. Egaa amma waa'ee Saaroontu ajandaa ta'aatii jira. Waa'ee boonii namoonni guyyaa lama sadii ho'isanii gaafachaa turanii haqa ishiis falmachaa turanii callisaniiru.
Amma garuu Saaroon gadi baatee dhimma kanarratti gaafa deebii kennitu akka haaraatti immoo waci wayii eegaleetu jira. Gariin gara Saaraatti yoo wacu, gareen immoo gara Saaraa goreetu dubbachaati jira. Gara Joositti quba qabuutu dhagahamaati jira. Akkasumas immoo Saaraan gadi baatee deebii kennuun maaliif barbaachise harka keessaa qabdi kan jedhan ammallee gara Saaraatti namoonni quba qabanis ni jiru. Haa ta'uti garuu Saaraan gadi baatee dhimma kana ofirraa dubbachuun shakkii namoonni irraa qaban ni hir'isaa jedhanii gariin immoo ni deeggaru. Gariin immoo ammallee isheenis ta'e Joosiin qoratamuu qabuun gaaffii namootaati. Booniin mucaa abbaa malee guddattedha. Haadha ishiitu rakkate rakkoof gidiraa meeqa keessa dabarte intala ishii kana guddiste. Booniin haadha ishii rakkoo fi gidiraa abbaa malee argitee ishii guddiste kana gargaaruu irratti osoo argamtu karaatti hafte. Egaa namoonnis osoo abbaa cimaa fi obboleessa jabaa wayii qabaate haqi Boonii haala kanaan laafee hin mul'atu. Silaa osoo nama cimaa fi nama jabaa of cinaa ni qabdi ta'e haqa ishii falmanii ni baasu ture. Hanga kana haqi ishii bahuudhaaf illaaffatu jechuudhaan kaasu. Kana malees immoo hiriyoota Booniittis yeroo qubni qabamu ni mul'ata. Hiriyoonni Boonii haqa Boonii dubbachuudhaaf fedhii takkayyuu hin agarsiifne gara Joosii goran jechuudhaan komatamu. Haa ta'uti garuu namoonni muraasni ammallee sooshaal miidiyaa irratti ba'anii waa'ee haqa Booniidhaaf yeroo waatan ni mul'ata. Garuu hanga yoonaatti waa tokkorra gahuu dhabamuutu uummatatti shakkii uume. Haqi mucayyoo kanaa ni badamoo ni ba'aa kan jedhan namoonni gaaffii jabduu keessatti argamu. Amma gamanumaan yaada Saaroon dhaggeeffannee walitti deebina. Kaza gaafan saayitii sanatti sana argee baay'ee tokkoon gaddee dhugaa dubbachuuf baay'een gaddeen maaliifi sababa isaaf jetteeti kan akkasuuf gootu. Duras dubbattee turteeni interviyuu irrattis dubbatteeti yoon si dhabeen of ajjeesaa jetteen gin tarii maaltu beeka yookiin inni nama biraajin akkuma amala isaatii nama biraajin jiraate ta'a yookiin argite ta'a aartee ta'uu danda'a dhugaa rabbii malee ani akkasuuf gochuu ishee baay'ee tokko natti dhaga'ameen kanaaf jettee of ajjeesuu ishee. Seefaan osoo jiru teekistii barreesse qabaa Zara eenyatti jecha. Dhugaa rabbii dhugaa wanta kanaan barreessinee walitti eessattuu lagarra walis nagarreeni. Isaan shakkanii jechuun yaaduma namoota tokko tokko miidiyaa hawaasaa kanarratti gaafa argamu ishee faana sababa wal loleef kanaan dura sababa walitti bu'ee fi Zaarii faana walitti deebi'ee guyyaa sanallee kanaan dura akka isaa wajjin jiran dhoksaadhaan hin beetti guyyaa sana garuu har'a gaaggattee jennaan gurbaa mucaan kun akkas of gootee jedhu yaada namootaati kuni. Ati immoo hinjetti yoo jira. Yakki dhugaa tasuma waan takkanaa dhugaan kan kanaa galgala kanaa dhugaa waaqayyooti miti tasuma baqaa waama takka erga yeroo ajandaa sanaayi. Waan takka walitti dubbannee sin beeknu walis hin agarree walitti sin haasofnu dhugaa dubbachuuf. Egaa akkuma afaan Saaroon irraa dhageessanii yeroo dhiyootti walitti dhufeenyaa fi quunnamtii Joosii waliin akka hin qabne dubbatteeti jirti. Haa ta'uti garuu jechi ishiin as keessatti dubbatte tokko kan shakkii fi mormii kaasutu jira. Innis akkuma amala isaa yoona dubartii wayii waliin argitee akkas of gootee jechuudhaan dubbatte. Sababni du'a ishiis Joosiidhuma ta'a jechuudhaan Saaroon kaaste. Saaroon tarii amala Joosii waan beektuuf kana dubbatte moo eeguma ishii dhiiseedhaaf kana jettiin gaaffii biraadhaan haqa qorannoo dabalataa barbaadudha. Namoonni Saaroon Joosiidhaan quunnamtii qabdi yoo jedhan ishiin garuu quunnamtii takkallee isa waliin yeroo dhiyootti akka hin qabne dubbatti. Garuu kanaan dura akka ishii rakkisaa tureef ergasii biloog gootee akka ofirraa kutte dubbachaatti jirti. Haa ta'utti garuu sababa Boonii akka of galaafattu kan godhe sababni Joosiidhuma ta'uu akka hin oolle Saaroon dubbatteetu jirti. Haa ta'utti garuu akkuma beekamu namni kamiyyuu shakkamaas yakkamaas of gochuu hin barbaadu. Dhimmoonni kun dhimmoota qorannoodhaan adda bahuu danda'udha. Haa ta'u garuu jetteedhaan mucayyoon kun harka keessaa qabdi jedhanii dhibbaan dhibba itti murteessuunis barbaachisaa miti. Kun wanta ragaa barbaadudha. Qorannoo poolisiidhaanis wal qabate hangammaatti wanti ifa ta'e hin jiru. Yaada Saaroon irratti yaada keessan koomentii jalatti nu qooda. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa odeeffannoo waayitaawaa hangammaa isin biraan ga'a turre kan hangammaa turedha. Hanga qophii biraan walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.